Garuu ani akkan je'ee si ibsu ni dhag. Garuu haati si deesse rabbiin gartee umrii haa dheeressu. Intala Oromoodhaa haadha Oromoo hunda takkanaa rabbi haa godhu. Ammoo dubartiin nama jaalattu nama kabajju ilmaan hasiin tahiniif walee gaddila kana qabattu eessi girti addii tanarra. Ilmaan kiyya irraa wanna nambisin. Ilmaan kee haa? Wayyaa rabbi. Ilmaan kee haa? Ilmaan abbaa qabu si qofaa jirti. Intal zakkoo. Firi zakkooyi. Amaanaa ijoolletti alla zakka akkana walirra naa buusaa isii cinaan si qaba. Intal. Allah na kaa xiyyeema baaqayya qabatti maal qaba. Nadaaqe. Alhamdulillahi rabbil aalamiin karabbiin jaartii tiyyanaa godhe ammallee irra deebi'ee furmaate. Inni jechuun barbaade maamme. Karabbiin haadha mana kiyyaa anaaf si godhe. Osoo bakka san hunda deebinee si barbaannu hafuuraan nu cite. Hoggaa bakka ati silaa itti sin arge bakka sanii kaasanii baran galta hunda jettu hunda kaawwaddu duuba deebinee bakka san hunda sakattaanee si dhabne bakka tan jirtaa fooqii tan irra jirtaa isaan waa garte. Bakki manni naannoo sanii bakka ta'i bara information wayii argannee information wayii argannee barnuutu bakka san turree bar. Ati eessa seente samii seente moodechi seente godhate. Maali seete maame? Dubbii bakka jabduu dhaabte. Narraa dhaabaa. Waatu duuba jiraan jechuu jira bara ammallee waatu duuba jira wayii gartee malee bilaashii. Waan jette hargaddaas jara tokko haqee dhufee mana san keessa jirtaa nuti waggaa bakka kana teenyee kaameeraa marru hin galleef nutis iccitii teenya hin galleef isaan. Manuma keenya gallee rafnee waa hundaa'uu godhu jirra akkasumatti mana akka furmaateen jettetti. Lakkii furmaateen bara mana keessaa afaan dubbadha. Akka waan nuti gartee manuma teenyee manuma viidiyoo maru jirruutti fakkaachaa ture beekadhu. Kan nuti isii tana gartee isiis barbaaduu fi gartee jara saniis faana dha'uu irratti hojjechuutti hin jirretti fakkaachaa ture. Namoota hedduudha akkasitti fakkaachaa ture. Isiin ammoo har'aan tana maali? Duraan afaanumaan nu jechaa turte malee akka nuti gartee magaalaa tana keessa bobbaarra jirru isummaanuu nu to'achaa jirti maas. Dhugaan seenee arra ammaan tana garuu kaniif dhibbaa dhibbatti addanaa baafte. Barabroonni kana booda ni beeytanii yeroo hedduu gaaniif gartee nuti bobbaa yaanu beeka bobbaa teenya hanga har'aa dubbakitti hin jirru. Har'ammoo isiin bobbaa teenya san nu saaxilti. Mee akka kanatti gartee isin ifuu eegutti hin jirtanii. Maal nama barbaaddanii miti. Akkana namni eegaadhaa. Akkana wal geessaniitu. Uummataa yaadate. Kanaaf gartee egaa warri gartee maaliif gartee furmaatii cinaan dhaabbanne isin teessaniituma gartee maal gartee viidiyoo maraa oolta warri jettan hojii teenya marutti hin jiru takkaa ol bobbaa alaadhaa. Har'ammoo isiidhaatu maal isin gosa jettee galaadhaa nu dadhabde barsiinis. Galaa alaadha akka ta'utti galaadhaa jechuun nu dadhabde. Amma isin hojii xiyya seentanii jechuu isiiti moo? Ilaaluma akka kanatti immoo wanta akkataniin dagaa naagaltee jira bal'oo biratti isa dayi ati bakka kana keessa seenuma hin qabdu sababa ilmaan qabda an ilmaan na jalaa iyyuus hin jiru ilmaan na jala rakkatee ilmaan irraa wanta ta'us hin qabu ati deem karaa ijoollee sanitti ijoolluma qofa nuuf guddisii naan jette moo akkana naan jette. Ani jette waan gartee barbaachisaa hundaa'u ka fudhatu anaa hoggaa jette maaltu si dagaama. Isinuu eegumsanii godhaa. Eegumsaan godhaa. Warroottan gartee mana jala dhufanii tarkaanfii sirra fudhachuudhaaf. Nama eda mana jala dhufee deemen quba qabdaa. Quba qabdaa waan qabduu nama. Ammoo isiin adumaan irraa kaasee furmaatee akkamitti? Hoo gurbaa. Jala dhaabbattee asin jirtanii bakka kanaa dhaabbachuutti jirtanii saboo hayi akkamii aqliin jala dhaabbachuutti. Angisumaa hawaasa kata'ee yoo ta'e. Fiduuma gartee isheen sirriitti sanuu intarneetii sanaatiin. Dhiirota akkamii inshallah khairuma garuu immoo ni beektanii waan kana keessatti fakkeenyaaf
arra waraanni gartee isii wajji jiru dhugumatti gartee humna dandeessee deemtu takka ji. Kalamadaa humniti gartee amma isii wajji bobbaatu tun bobbaa isaanii malee iddoo isaan galanii iddoo isaan oolanii bulan bakka gartee silaa tilmaama itti godhatan namni beeku tokko hin jiru beeku. Wanni injifannoon dhuftee. Waan haariyaan dhagee obboleeyyan keessa. Wanni haariyaan ammaan tana dhagee iccitiidhaas hundaa sun dubbannu beekta. Balloonis weefiin balloo bira dhaqee hajaa weetii balloo namuudhaaf dhaqee akkuma quba qabdanitti itti dhiisu waan takka hin yaadin naan jee balloonis. Uma takka hin yaadini waa'ee furmaateedhaa namaatiitu gartee furmaatee akka maletti cinaarraa takka waa daawaa waa godhaa hin yaadin furmaateen sirriitti eegumsiisii maashaallahi atuu naan jee balloon. Balloo waan naan je'ee isiinis fiidiyoo naaf balloo waliin haasoo jiru balloo itti bilbili naan jee itti bilbili. Uma takka hin yaadin ati nama qe'ee keessa dhufee deemeewu hin agarre qubaa hin qabdu. Tawaayee xiyyaatiif hin yaadinaan siifuu akkuma argatan nun jettee irratti siifuu nin godhaa naan jettee saayibbootan kiyyaraa dhufee na biraa jira bijirraa illee warra dhufee jiree muduree jechaa turte. Kanarraa balloonis iccitii waan gartee silaa keessa quba qabu naafini nate mallee waan kana keessaa walabu waan jee balloonis maa irratti walabu. Anis irraa fudhachuudhaaf iccitii anuma barichatti na godhanii. Anammoo irraa qooda fudhachuudhaafis haqaniin qabaan jan haadha mana kiyyaati. Haadha mana kiyyaati barsiin tun. Yaadii wanta akkasiin jiru. Wanta akkasiin jiru. Dhageeffadhe sagalee viidiyoo sanirratti dhageeffadheetiin jira. Maaliif fakkeenyaaf nama jaalatan kana waa hunda yoo ittiin ta'e wanni dhaatti haa dhiigaatu waantota ni sookonnaa hin teessisu. Wanni amma fakkeenyaaf balloodhaanis hin himin atis gartee galii taa'ee waan kana keessaa bahi wanni siin jettu yooniif gartee waan takka takka haadha geessu taate. Wanni sanii onneen si butteeti si haaftanii maaliin godhe wareega maaliin kafaluufi qaba akkamitti waan jiru takkaa si dhagaa annamaa miti si galtee waan jiru kana kun hundinuu yooniif gartee jawaatee waan kana hunda haadha ga'u taate abadan onneen si beeka manan taa'uu. Samana taa'uu baranii. Akkanumti mana taa'u jirru fakka taa'utti hin jirre ni beeyti nuti ala jirra bakka akkanaa sakatta'u jirreennee fiidiyoo if waraabnee ol baasutti hin jirru waan narraa barbaachisaatii miti. Anamma bara waan dubbadhu akkasii ta'uu kiyya wanti eegan isin mana keessanidha. Nuti mana taa'uu keenya malee nu gartan malee daqiiqaa hanqa gartee laayivii fiidiyoo seennu fiidiyoo gadhiisuu keenya irratti dirqamaa miti. Mee waan siin jiru risaalaa si gooteen jettu. Dhumaate immoo goote. Amaanaa ilmaan kana siin jechaa hin jirtu. Wanti siin jedhu jirtu ilmaanuma san. Amaanaa ilmaan kana jechaa hin ilmaanuma san. Fakkeenyaaf ilmaan kana gartee egaa akka ilmaan sii daran caalaadha jaalatti. Siyate wareegni isiin kafalu jirtu kun isiniif jechaadha. Siyate kanaafi yeroo hedduu tilmaama nu gootee jirti. Galaadha hedduu beeka haasawtu keessa jecha tokko laa qulfii keessatti darbatti. Nuuf galuu jirti. Hubbaaniif gartee balloo biraan dheete. Galii keessa waan jettu dheesse galuu diddi. Akkasanii balloo waa takka ittiin himin maaluma biraa goota obaama biraa naan jettee. Goota irraa maaliin dhufte? Galtamoo galtuu ati siifi maammeenii fi gartee caalaa. Bakka akkanaa garan galle bakka akkanaa maqaa akkanaa bira. Galaatee mana taa'aadhaa moo maali duuba? Bobbaa ijoollee biratti ijoollee isa dhiiftee dhufteedha. Tatanaanaan raawwata isin eegumsa keessaniitiin mataa keessanii godhaa. Eta son naan jette ni beektaa? Ani jette tarkaanfii biraatiitu boru. Fudhatamuudhaaf deema waa hundaa'uu jalaas gahee waa hunda taniin sakattee adda baafadhee jira. Garuu nutis information akkumaan gartee anis akka tokko arkadde rabbiin gaa irruma nan dhaabini. Irruma nan dhaabini amma ayyee anuma kunis ni jira. Amma isiinoo maal jechuudha? Naannoo sanii garuu irraa bitaara jirta. Kijiba ta'uu ni dursamne. Durfamne sirri durfamne. Durfamne la. Durfamne. Dursitee nu duratti bakka sanatti argamte isiinoo akka gartee odeeffannoo harkannee jirru kanoo akkami beeteeti nu kanoo nu to'achuu dandeessi. Ilmi namaa kun jaanii beeytanii ilmi namaa kun kannaa waliin quufuu jaan qootee wal quufaa jaan. Anammaa asirratti viidiyoo kanarra wanni jechuu barbaadu dhageeffattootaa fi jaalattottoo warra gartee furmaatee jaalatuufis isiidhaafis wanni jechuu barbaadu furmaateen dhugumatti gartee
odeeffannoo siidhaatiinis nu dursitee jirti. Takka tarkaanfii fudhachuudhaan nu dursitee jirti. Humni gartee isii hojii deemu kun gama gartee odeeffannootiinii fi information systemii fi akkasumatti tarkaanfii fudhachuu fi teeknooloojiidhaas hanga gartee nuti kaameeraan nurra jiraa jennu takka geenye kun hundi maal jechuudha nama si durse tokko qooda kaayuun barbaachisaadha. Fuundaas qabu, nama galataas qabu, nama gartee sochii cimaadhaas godhaa hedduu wanni yaadaa jirtu ni beektaa. Dursanii haasoo osoo hin ta'in dursanii harkamuu waan jaansan nu fayyada. Hedduu wanni yaadaa jirtu isiin bobbaa teenyaan ni garti. Dhaamsa hedduudha nuuf goote gama keessaatiinis ergaa hedduu nuuf goote. Kana hunda keessa maal? Nuuf galuu didde. Maateedha bar. Nuuf galuu didde. Eegumsa kiyyaa miti. Anuu isiniin eegaa waan jirutu akkasii galtee garuu nuti wanni bobbaa teenya hunda akka nu saaxilte akkam gootee nu saaxilte nuti hedduu viidiyoo maraan jirru alattis bakka bobbaanee sinii minaattanii himuu dhiifnee jirra waan takka takka gaaniif gartee fursaa harkanne teenyee sinii marra malee arrammoo namni gartee namuma gartee kaameeraa guddaa gartee ji'aa jechuun nurra rakkabatee sa'a akkanatti yeroo akkanaa bakka kanaan jirtanii naannoo san hunda barbaannee dambe kun maali namni si dursuudha laal si dursee argamuudha tarkaanfiin fudhatame gartee egaa duruu iddoo nuti gartee odeeffannoo harkanne duruu tarkaanfii irra fudhattee jirti. Keessa malee jechuun baraaruudha bakka san tarkaanfii itti fudhatamee waan gogaastee isanii miti isinuu nama isinee barbaadanii namni waa sakattoo akka keessan kanaa miti mee kaatuma ofirraa galaa jetti. Akkana jettee akkam. Maalis jecha waan jecha ammaati namni qooduu quufa malee wantoonni quufa jettirra. Ani asii sakattaa aja'u ati na sakattaatee bakkumaan an jiru jawaadee waan akkanaati jawaadee wanni akkasiitii miti. Lakkii jetteetuma. Nama akkatti nyaatuma lubbuu malee tanaa hojii galiiti. Kajaru jirtu garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin bagaan jaartii akka teetee tanaas qabaadde ittiiniin boona rabbi umrii teesse yaadee reessu rabbi bakka jirtutti fayyaa ta'e guutuudhaa siifaa kan ol godhu waa seefa. Bara wanta sanii ilaalu jira. Wanni hin jooni beektaa. Wanti gabbu'aa jirti. Furmaate. Telegiraam irraa. Baga intala Oromoo taate takka. Baga gartee nama haqaa taate lama. Baga gartee Oromoonis si jaalate si jaalatamuudhaan malee. Baga gootaas taate leencaas taate gootummaa gartee ni qabda jechuudha. Rabbi siif kannees. Hayyummaa taates rabbi sii kanne. Gartee yooniif gartee sitti heddummeessinee sitti qaatti malee jechoonni keenya waan gartee hojii teessii ibsaatii miti. Guutumattuu ani akkaan ji'ee si ibsuun hin dhabe. Garuu haati si deesse rabbiin gartee umrii haa dheeressu. Intala Oromoodhaa haadha Oromoo hunda takkanaa rabbi haa godhu ammoo dubartiin nama jaalattuuf nama kabajjuuf ilmaan hasiin tahiniif wareega dila kana qabattu eessi jirti addii tanarra yooniif gartee ifaadhaan barbaanna rabbiin gartee shamarran keenyaafillee fakkii taate nuti warra dargaggoota fi injoo kanaas gama hundaanuu fakkeenya nu taateeti hubatti waa hedduu sirraa barachuu jirra jaalalaafis bakkattiin gartee Oromoon hedduun namni keenya hedduun jaalalan beeytan jaalala bakka hin qabdanii gartee se'eddaa jaalaltiinis wareega dila kana feetii deebis dhugaa rabbiitti guutumatti umrii rabbi si haa dheeressu baga teenya taate baga Oromoo taate baga nurraa dhalatte nu boonsite qabsoon kee yoomiyyuu nu boonsa ati leenca fakkii namaati maama isaa fa'aa dubbadha dhugaadha jechoonni ati jette kun guutuun waan isitti xiqqaataati miti. Itti xiqqaata malee isiin madaalu beekadhu haa ta'u garuu waan isiin jettee xumura irratti gartee jechee isiin xumurteen santu ammallee.